Yaa akkam jirtanii babaaroo fayyaa nageenyi san badhaadha fuula jirtanii saanamaan nagaa qabdu tun nageeshoo mo'atii birraa torbaanti guyyaa tokko qophaa'ee kasanii dhiyaatu qophii teessan namni qopheessanii dhiyeessan obboleessa waarii waaqooti hardhaa keessummaa haarasanii qabadha dhufee jira keessummaan hardhaa intala ol deemtu intala ijoollee horsiisa bulaa Hani Godaanaa jedhamtee Yuunivarsiitii Addis Ababaa irraa hospitaal Phaawulosiitti barattee waggaa torba turte waggaa torbaatiin duubatti qabxii olaanaa fiduun amma eebbaaf qophii jirti gammachuullee armumaanii bagga maddettanii isaan cufte ergisanii fedha. Isin wal isan barsiisee achiin duubatti gaafiif deebii waliin taasifnuun keessumaa dargaggootii ijoolleen barattootii warri barumsa jirtanii abdii akka irraa argattanii barumsa akka irraa argattan abdii qaba. Gar Haniit san dabarsaa Hani Godaanaa Areeroo Dasee. Keessumaa nageeshoo taatee dhufuu keetiif guddoo gammadee bagna kan dhuftee siin jedha. Bagna kan niidha galata. Congratulations siin jedha asuma namallee baga waaqessi gargaare. Thank you. Qabxii olaanaa akka yuunivarsiitii sammee maqaa si'atumaan nu yaam. Addis Ababa yuunivarsiitii jedhamoo Phaawulos hospitaal jedhamoo? Yuunivarsiitiiniti. Maal jedhamu? Saint Paul Millennium Medical College. Okay, sirreeffamu. Ayyee Saint Paul Millennium Medical College. Ha Phaawulos kana minni? Saint Paul jechuun Phaawulos Amaariffaan jennu kan jechuudha. Phaawulos. Qidduus Phaawulos. Barattochiiti. Qabxii 3.9 fiduuni nam warqii fudhata olee jedhan dhugummaa. Baga waaqessi gargaare. Thank you. Amiin. Akkam turme turtii waggaa torba yuunivarsiitii keessatti maal fakkaata barnoota waliinii qabxii ganga galmeessisuu fi galmeessuu qofaaniti waggaa torbaaf tissuu qabxii sun tissan achi kan buudhamuun akkam turme. Muuxannoo jireenya keetii yuunivarsiitii keessa. Okay, thank you. So waggaan torbaayyeedha. So barumsi medikaalaa namni cimtee akka beeku baay'ee ulfaata. Hin cima baay'eedha. So 12 yaabiloo fixee eegii Phaawulosii galee booda barumsi hin jalqabne. Ati gaaffii yaaballi baratu barumsa dhuunfaa baratu moo ka mootummaa ka dhuunfaa hin jiruuni. Aga ijaa tokko Adventistii barachaa ture. Kaza high school yaabiloo seenii jechuudha. Achi baradhee so 12 achi fixee intiransii xumureen booda Phaawulosiin fatanaadhaan seenama akka yuunivarsiitii dhibbii midda bosoon ta'anii fatanamsiisee seentaa. Qorumsa qoramnee seennee qorumsaa fi interviiyuunis hin jiru ture. Kaza akkasiin Phaawulos seenee nama gan barbaadanii yaaballoo takkame agarra. Yaaballoo dhufanii nu fattan waayizawii. Nama gan barbaadan nama sadi. Isan nama gamii dorgomu? Gariin dhiyaannu at least 20 ta'an. Nam 20 biyya laqqottee Sadii taanee seennee akka godina Booranaatti jechuudha. Yaabelloo keessaa anaaf mucaa tokko ture kaan ijoollee mooyyaalee turanii akkasiin nam sadii fuudhanii. Isin sadeenoo fixattanii nagaan? Hin fixan. Ayyee? Nattu fixata. Kasi ayyee. Waaqina gargaaree nattu fixate. Inni ulfaatu barumsi. Phaawulos dammoo gibbii dhibilee caalliqoo barumsi hin cima. Yoo seennus expectation hin jira. Baay'ee ulfaata kan jedhu. Gamaayyuu asaamaa waan dhufamu. Asaan bakka Phaawulosiin kun guddum ulfaatti. Gar dhibii adoo seenaa wayyaa. Namni gar kennalleen. Alleen akkasii seenee. Alleen hin seennee barumsaa. Library galanillee bakka seennee library gallee fatanaa jalqaba qoramee wuxxeetii argutti gara jirtuuf been akka dansaaleen hojjedha jedhee yaanne so qorumsi qaraa tokkoffaa 110 irra ture. Kaza achitti 50 adoonaa kennanii I didn't know. Kaza wuxxeetiin isii dhufu 103 arga 110 keessa. Wow. Okay, bakka ስለዚህ diko injiraat. Yes. So eegi dubbisee akkuma kana teegi tufufee onni hin ulfaatin jiru jechuudha. Yoo hin ulfaata garuu waan hin hojjetamne miti. Garuu you have to work hard sirriitti dubbisuu qabda. Deebistee dubbisuu qabda. Guyyaan ciisan hin jiru. Guyyaan akka kaampaas dhibii gaggabba'anillee hin jiru. Sanyoo Qidamee dubbisna hojii church faa deemna. Church deemta garuu irruma. Akka malee tajaajila bee. Akkasii? Tajaajila lafa jirta?
Tajaajilaaf barnoota walitti barnoota yoo keessa barnoota qabxii guddaa galmeessanii qabxii sun tissan irratti kun umurii guddaa argatee horii kaan tissachuu akka inni hin banne. Akkamii wal bira baaraansi gootee ooftaan? Yaa'u ispeeshaalii waggaa tokkoffaa diqqoo hin ulfaatu ture. Waggaa tokkoffaa barumsirra xiyyeeffadhee tura. Akka sirrii baradhu jechuudha. Maaliif jennaan environmentii achi jirus barachuu qabda, addaatti gochuu qabda. So first year akkasii dhumee but at the end of first year yoo filaalu eegi waaqi keessa hin jirre illee hin taatu. Kaza bakka gara charchii sirriitti hin deemaa garuu tajaajilaan tur. Gaafa waggaa tokkoffaa. Fellowshipping gibbi keessa hin jira. Hin deemaa Ndakaffala garuu tajaajilaan ture. Tajaajilallee seenee sirriitti tajaajilli liidarillee ture. Evangelism tiimilee kee ture. Holistic team kan jedhamullee hin qabna. Liidarii achis ture. Ageebbifamu ingirii sirriitti tajaajila. Bakka waaqessi gargaaru. Lamaan wal biroo ofuun garuu akkam? Sa'aatiin si ga'a? Ni meedisinii maanidha. Time managementiin baay'ee barbaachisaadha. So anam sa'aan lama kaasee pilaanii godhaa duratti burmaan hojjedha isa jedhu. Akkasiin pilaanii eeguu gootee taayimii kee maaneejii eeguu godhuu dandeettee ulfaataa miti. Garuu wanni dhibina hojjetu jiraachuun malee. Eegi charchii hin jirre axanna'u. Yoo axanna'utti hin jirre charchii deemu. Wanni dhibini. Asuma kan lamaan jirtu jechuudha. Akkas jechuudha. So taayim maaneejimentiin baay'ee barbaachisaadha. Pilaanii nuuf gaggeessu. Pilaanii gootee bakka sa'aatii kana waan kan hojjedha. Sa'aatii kana hin axannaa. Akkasii gochaa ture anis. Sa'aatii keessa sagantaan bulchite jechuudha. So'aatu bulchitu sa'aatii. Annisha. Dr. Godaana wal beekna abbaa kan kee. Haadha kan kee illee tigdamillee wal beekna akkuma faamiliitti wal ilaalla. Ammuun barii xiqqoo gargar fageessee haalli hojii faan gargar fagaannaan nu Finfinnee warri Adaamaa xiqqoo inni malee warra akka wal jaalatu. Sila xiqqoo inni malee kaasee si beekaa. Tanaaf akka malee gammadeellee tanaaf si yaamellee. Dr. Faalleen asumaan congratulation bagga gammaddanii. Hangaafu fi ijoolleen dhaliin kaanii miira kan hin beeku. Waan atu fi milkooftu qofaan ijoolleen ta'e milkooftu milkaa'in atu fi milkooftu caala miira addasii kenna. Ufiin beekama ijoollee yaayyoo siin exam xiqqa tokko dabartu akka hin gammadu waan beekuuf qabxii olaanaa gasgaafiddee yoo atin irra baatu. Dr. Godaanaan ammoo waragu barnoota akka malee barnoota jaalata. Waraqataan marfamee taa'u jechuudha. Maaltu itti dhaga'ame Dr. maal jedhu? Baay'ee. I hope guddoo qaba. Akka malee gammadee yaa'u qabxii duraanis waggaa tokkoffaa jalqabee hin beekan warrilleen at the end of each year garsiisa qabxii waan beekaniif eegaa turan warris eegaa turanii yaa'u ግን osoo eegaa turanis yoo itti dhumirraa baa'anii. Ittiin baay'ee gammadan na caal gammadan abbaan ispeeshaalii abbaan akka malee gammadee hagammaa gammachuun. Akkas. Guddumaa galateeffachuu jira. Galatu waaqaa. Xumuruunuu waan guddoo. Maalikkoota immoo waggaa torba fixuunuu waan guddoo taate achirratti immoo qabxii akkas ga'uuni. Medaalaan eebbamuun siin duratti rikeeddii kana ati rikeeddii aaraa uumte moo rikeeddii aaraa haqar jir cabsite moo kam jira keessa tokko. Akka Phaawulositti 3:9 seenamee hin beeku kanaan dura. So rikeeddii haa. So intalti horsiise bulaa Booran irraa dhuftee rikeeddii Finfinnee kanaa caacabsite jecha. Waaw! Allee horsiise bulaa Booran irraa waan dhufeefi akka waliin cabsitee dhagaa. So baga Waaqayyoon si gargaare dhugumaan isha. Kunin taayitti ammoo irra deebi'etta. Gaafa baratta fa'a akka doktorii taatu fa'a. Doktorii isa man keessan kahuu walii galtan akka namni cufaan fayyaa baratu. Anna mega man beeku Dr. Godaanaan fayyaa. Ati danteellee waan fayyaa baratte. Obboleessan keelleen Amaanu'eelilleen fayyaa. Atilleen ijoollee sadee raftaa malee isiniin cuf dirqa isa waan seera faallee yoo namni faasantu galee nama karaa seeraa zayii falmata ma waliin qoodina. Akka maatiitti waan kakatamee jira fayyaa malee hin barannu jettanii waan walii galtanii jira. Akkasilee waliin hin jenne garuu abbaan keenya yaa'u Dr. Godaanaan fayyaa malee barumsi dhibii. Waan jiruun akka malee jaalladha. Garuu ani waan warri akkas ta'eef osoo hin ta'in anis diqqeenumarraa kaasee sin barbaada. Hakimuun ta'uu barbaadu waan dhibiis
ta'uu yaadellee hin beeku. Ayyee. Dooktarii yoo hin ta'in maal taata sunaan jedhanii Hin beeku. hin beeku. Ayyee. So anis hin barbaadu. Maybe ijoolleen as hin boodhuftu. Ijoollee sadeen taane akkam daliili isaa ammaatti hin beekamu akka garsiin gul jirtu. Diqqoon diqqoo gana isiin gana waggaa ja'a. Ijoolleen kaan ingidihi barumsaam sirriitti hojjetti. Ijoollee lachuu tokkoffaa baatii iskoolaarshiippii argatanii barachaa jiranii Adaamaatti. Garuu taa'uun barbaadanii gan fayyaa kan barbaadanii abbaalleen achitti waan puushii godhuu fi warri waan fayyaa kan yaadanii garuu aan akka dhuunfaatti waan fedhanaa baratanii. Hani itti tokko lammaffaa baatee hin beektu. Yaa baatee beektaa? I think kutaa jaaf simister tokkoffaa lammaffaa bahee kaachiin booda tokkoffaa mazmurii caqasaa kaza dubbis. So sa'aatii amma raftii gochuu barbaade dubbisu iskaan mazmurii sirriitti dhageeffadha. Malee mazmurii malee hin danda'u dubbisuu yoo an. Ogummoo kaayyoon dhufaa kan caqabsu. Yeroo jira. Hin jira. Abbaani kun experience kan atam rekoordi Paawulos Kofi cabse kabiraalee abiddama. Nami faarfannaa dhageeffachaa oodheeru. This is my first time. By the way man kennallee tabbaan dubbisu akkas mazmurii banate. Ayyee. Abbaan nu dubbisu mazmurii banee dubbis. So I think isirraa fudhadhna fakkaata. So view faarfannaa kennaa nami akka nuu guddisu jiru saase. Ayyee. Akkas. So gaafii kan kee deebisu. Suusin ati qabdu bisaanii fi faarfannaa naan malee misconception sammuu isaanii akkas waan amansiisaniif. Plus sammuun namaalee kontroolii dhibi keessa ta'uu qabu. Kitaabi qulqulluuleen akka self kontroolii qaban. Of kontroolii akka dandeenyu barsiisa. So that is a misconception. Waaqi sammuu dansaa nu kennee jira. Kan caalalee waan iddoo hojjechuu hin danda'a sammuun namaa. So sammuu keessanii waan dhibiif dabarsitanii kennina jechuu barbaada. Sammuu taasisan bulchaa ittaan. Ufumaan bulchaa bakka. Gaafii lammaffaa akkamiin baalaansii gootees jedhuufi. Anaafiyam medisiinii barachuun medisiin baay'ee anaaf tajaajilki yaadu bakka. Kanaaf eegii charchiin deemin eegii waan waaqa keessi hin beekin hakiimii dansaallee ta'uu hin danda'a jedhee yaadu. Inni kaan medisiinii wanni nam barachuu barbaadeefis inni tokkoffaa mishiinarii ta'uu barbaada jedhee. Mishiinarii ta'uu fi I need both. Oh. Yeah. So access. This is akkuma accessii fayyadamu jecha fayyadamu. So anam gibbi keessatti mishinii jedhamee akkasiin deemam garbaadde akkas. So yoo deemu namni tajaajilta. Moyaa keetiin nam tajaajiltee hakiimtee achiin booda immoo. Foon keenu si hakiimnee jirra. Kan lubbuu keetii ta'ee. Kan lubbuu keetii ammoo. Kas barroo ta'ee fi. Wanneen challenge dandeettii barumsaa akkuma jiru ta'ee taayimii kan manage tochuu akkuma jiru ta'ee behind your study admission dhibii qabdaa jecha admission wangeelaa. So it's very appreciated. Akkuma si jajjabeessa waan dansaa filattee karaa dansaa filattee waaqayyoon ammoo umrii sii kenne waan ati dharraatsullee biraan si ga'u. So gaafatti taaramaas jedhasi gaafannaa qopheeffatoo kaa dursitee naa deebifte. Sullee maanii hayoon dandeetee imaltuu fuuldura jalqab dooktorii ta'uu taate imaltuun fuuldura maan jedhee silaa gaafachuuf ture. Hallee beeta akkumta sen taane ittuma herregaa ittuma objecha yaada dhufte biraan baate wanni armaacha ammoo ati objecha itti herregaa bulte haatumaan jedhe si gaafachuuf ture. Mishinii jettee fayyaa hojjechaa foon hakimaa achumaan ammoo kan lubbuu hakimaa haidhu deebii guddoo naa deebiftee bagwaaqii gargaaran malee deebinee naani ijoolleen horsiisa bulaa gammoojjii laf boorana sun keessaa dhalatanii guddatanii sun keessaa ba'anii hallee ta'uu hin danda'ame jechuuni. In danda'amu miidhadhu dhaloota eegatee hin jiru ijoollee xixiqqoo barumsa gubbaa jirtullee iddoo muuxannoo taa jedhe dhugeeffadha. Waan jireenya fuuraatti wal qabattee waan inni yaade du'a naa deebiftee suusiin tokkollee nam kee jiraachuu akka hin malle naa deebiftee amma barnootaan wal qabsiiftee ijoollee keessuma aksesii amma yeroo hedduu qabxii akkanas la namni irraa eegani ijoollee akka lafa Finfinnee kan ka'e barattu kan warra aksesii hedduu qabu nu durii gaaf kemistirii barannu. Fosforeet maani jedhaniyyuu muk wayif haa ta'inna jechuun wanni ati afaan callaan blackboard qofa irratti argitu blackboard illee nama hin jirti whiteboard amma nu bar blackboard baranne
In qaabadha gaaf tokko askuulii baranna. Tokko akka 8 afaan Oromootiin baratan. Amma lakkasuma. 9 dhufnaan Ingilishii namni mooyyal dhufne gaafa isaa askuuliin yaabaloof mooyyal qof jira mooyyalee baradhe. Mucaan tokko akkan ta'a. Barsiisaan guyyaa jalqaba seenaa nu barsiisa. Barsiisaa istirii barsiisaa Habtaamuu jedha. Namni illee jira dhiyoollee yaadga. Barsiisaa Habtaamuu seenee tokkodha afaan Oromoo hin dubbatin Amaarik hin dubbatin Ingilishii qofaan dubbatee fiixee irra bahe. Namam tokko akka 8 afaan Oromootiin barachaa dhufe. Kun namummaan abboo BBC niwusii bananii fi bira deemanii yoo dhiira ba'a namni afaan bane akkan ta'a. Innaa mucaa tokko chookina. Dhageettee waa guddaa akka amanoo yemaloo man dhageenne. Isaa tata dubbatu istoorii dhuudhamu keessadha. Akka amanoo yeedhee waan tajee. Waa guddaa akka amanoo yemaloo man dhageenne. So ijoollee background challenge akkasii qabdu keessa dhufanii rikeeddi cabsuu dhiisii dorgomaayyuu ta'anii barumsa fixuun ulfaata. Dhaamsi ati qabdu maani warra aksesii haganaa aduu hin qabne warra aksesii aduu qabu feel namni godhuu jiru ijoolleen aksesii kan tokkollee hin qabne laabireerii aksesii qabachuu maateeriyaalii hedduu argachuu dandeettanii hin dhugeeffadha yaabaloota amma aduu fedhiilla qabaattee dooktorii nama baagiraawundi barumsaa waan qabuuf si gargaaruu danda'a malee namni hedduu laabireerii argachuu dhiisii maateeriyaalii iyyuu meeshaa barnootaatiin wal gul dookumentii argachuu dhabuu dandeetta. Kanaan wal qabsiiftee maal dhaamtaaf ijoollee horsiisa bulaa? Akses akkasii hin qabne akkamii jabaachuu mala waan jedha irratti dhaamsatti ijoollee iddoo jirtu qabdi. Okay, so dhaamsi kinni qara akkuma ta'e hin danda'amaa kan jedhu first beekuu malan. Because hin dandeenyu jedhanii eegii jalqabanii hin danda'a. Feelii godhuun waan hin hafe. Lazii hin danda'a waan jedhu beekuu maleeni. Inni kaan riisorsiin gahaa ta'e osoo jiraachuu baateellee waan qabaniin garuu waan danda'an godhuun barbaachisa. Nuwam gaafa yaabiluu haayiskuulii baranuu laayibireerii xiqqaa tokko jira. Xiqqum tokko garuu sun keessallee xiqqaadha jedhanii dhiisuun malu. Garuulleen hin baanu jedhanii dhiisuun malu waan qabaniin waan jiru waan danda'an godhuu malan. Inni kaan ammoo kaayyoo qabaachuullee barbaachisa. Waan tokko godhanu dhumii isaa maali kan jedhu maali gooliinkii maanidha isa jedhu sirriitti beekuun barbaachisaadha. So kaayyoo qabaatanii hin danda'a eegii jedhanii. Kutannaan bir jiraate. Yes. Kutannaan jiraate. Inni kaan ammoo hojiin dammoo agarsiisuu qaban. Hard workingiin ta'uun barbaachisaadha. Yeroo dargaggummaan wanni attention kee fudhachuu barbaade hedduun jiraachuu danda'a. Tokkammaa wanni attention namaa fudhata. Waan hedduu jira. Waan hedduu jira. Keessumaan teekinooloojiin jira. Teekinooloojiin kun waan cufayyuu aga mana dhufe manaan nama addunyaa yaa manaan nama galte. Galte dura addunyaa namaa barbaad deema amma addunyaan bilbil kan kee ciifti kiisi addunyaa kiisii baannee deemnaa jecha so addunyaa manaa galte kana amma namni bilbil qabatee hin qo'adhee gattaa'u tiiktookiin armaan si eegata feesbuukiin si eegata waazaappiif telegiraamii gubbaa wanni jaalluwwan si bare si eegatti atmosfeerii kana akkamiin wiin godhuu hin danda'amu akkamiin darsachuu hin danda'amu maan jennaan gabayaan teekinooloojii tun akka malee attention nama gargar qoodu waan ta'eef sa'aatii namaa hedduu waan kanaan nyaata. Addoo namni TikTok scroll godhu addunyaallee scroll godhuuf jala dabarsuuf jira waan ta'eef warra kanaan immoo maal jetta dargaggeessa keetiitiin. Akkuma jedhu bakka kaayyoo kan kee deedhuun malee. Adziin dubbatee waan hojjechuu maltu sun deedhuun malee. Plus teekinooloojii kanallee to your own advantage fayyadamuu dandeetti. Advantage keetiif maal jennaan teekinooloojiin waan dansaalee hin qabdi miti. Sa'aatii taphannaa si diqqeessuu fa'aa dandeetti waan hedduu fayyadamuu hin dandeetti. Soos pozitiivii fayyadamuun hin danda'ama. Hard workingiin ta'uun barbaachisaadha. Disipiliinii qabaachuun barbaachisaadha. Waan cufaaf iskuulaaf qofa osoo hin ta'in hojiifis waan hedduu fi disipiliiniin barbaachisaadha. So self controlillee barbaachisa. Self of control dhabuun cubbu. So of controlillee very important. So wanni naan jedhu hin danda'a jettanii yaaduu qabdu kaayyoo qabaachuu qabdu kaayyoo keessan sana ba'uuf ammoo hard workingii ta'uu jabaachuu qabdu disipiliinii qabaachuu qabdu jechuun barbaada. Galatoo. Thank you. Anis galatoo. Qophii teennam gardhumaatti dhufuu jirra hordoftootaaf daawwattoota qophii teennaa turtiin Dr. Hani Godaanaa Areerotas waliin tochiin tan fakkaatti. Muuxannoo jireenyis barnootaaf waan hafuuraatiin kaayyoo fi hafuulduraatiin walitti seetu godhachuu fi akkasuma mallee jabaatan hojjechuu irratti ergasiin dabarsee raaksa waa baratan labdee godhadhaa. Dhuma irratti ammoo jireenya namaa keessatti levelii sadarkaa namni gahu kanaa fi namni duutti harka keessa qaba. Kun cuftama inni irraanfannaa malee barsiisa gaaf jalqabnumaan barumsa gaal
abbaa jedhee nu barsiise jalqabee nama hedduu tarkeessa qaba. As keessatti nam galateeffattu faayoo qabaattee yaada dhuma sii kennee ergaa akkasatti haftee ammoo waan kan jechuu mal jettuullee sii kennee sa'aatiin ta'e waan deemtee fi garuu baafachuu dabarranii. So jalqaba waa galateeffadha. Waa galateeffachuu barbaada. Lubbuun kana jireessisaadha. Asiin kana geessu waaqadha. Waaqa baay'ee galateeffadha. Maatii koo, abbaa koo baay'ee galateeffadha. Ummaa kootis. Obboleewwan kee Dr. Amaanu'eel Iliin baay'ee na gargaareen galateeffadha. Barsiisota kee hundumaa ispeeshaalii barsiisota Adventistii na barsiisan warra keenya dhufanii ture. Ingiliffaa sirrii nu barsiisan gaafas Adventistiitti. So yaa iskuuliin baanu Ingilishii yaa karaa yaa. So barsiiseet cuuf galateeffachuun barbaada. Uummat Booranaa cuuf qabxii kanaan na caal gammadanii akkas nama itti yaa galatooma jechuun barbaada. ጓደኞት cufa siriyoot kos galateeffadha. Dis na kabajdee waan na yaamteef thank you jechuun barbaada. Ulfaadhaan ishaa ulfina kan caalu namoo yeroo biraa waltajjii dhibii irratti wal arginee akkasuma wal mari'atu waaqni waa tochuuti. Hordoftootaaf daawwattooti qophii teennaa tun nageeshoo waliin an obboleessota faarfata waariyoo waaqa qopheessanii dhiyeessaa karaa yuutuubii illee nu argachuu dandeettanii akkasuma immoo televezyiinii immoo haalli gubbaatti nu argachuu dandeettanii waan waliin turtaniif filannoo teessan nageeshoo tolfattaniif galatooma saniin jedhaa qophiin teentaa irraa asirratti obbaati torbaan keessummaa biraatiin nagoldachaa nagaa waaqa keettaa qoraa bulaa deebana keessan ilmadhaa keessan ergadhaa galatoo. Thank you so much.